Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu miiltoo dhugaa har'aaf qabnu isiniif dhiyeessinaa dursa matoota oduun isin biraan gaha. Ji'a 8 dura mana jireenyaa isaa Adaamaatii kan qabame dargaggoo Nuraddiin Haaruun waajjira poolisii keessatti lubbuun darbee jedhame. Godina Baha Shaggar Ona Fantaalleetti namoonni walgahiif bahan dhibbootaan lakkaa'aman waraanaan marfamanii hidhamani. Godina Arsii Ona Zawaayee Dugdaatti barataan umrii waggaa 14 gibira mootummaaf funaanamuu dhoowwite jedhamuun hidhame. Godina Arsii Bahaa Ona Muuneessaatti caasaaleen mootummaa hojii bulchiinsaa didanii baqatan du'aan adabamaa fi hidhamaa jiru jedhame. Godina Kibba Lixa Shaggar Ona Sooddoo Daaciitti humnoonni mootummaa manneenii fi qabeenya uummataa barbadeessanii. Amma gara bal'ina oduutti dabarraa oduu waliin kasin waliin turu an sabboontuu lammiiti. Ji'a 8 dura mana jireenyaa isaa Adaamaatii kan qabame Nuraddiin Haaruun waajjira poolisii keessatti lubbuun darbee jedhame. Godina Baha Shaggar magaalaa Adaamaatti kan argamu mana jireenyaa isaa keessaa maqaa Obbo Deeggarta jedhamuun baatii 8 dura humnoota mootummaatiin kan qabamee hidhame dargaggoo Nuraddiin Haaruun mana hidhaa waajjira poolisii keessatti lubbuu dhabuutu dhagahame. Waajjira poolisii magaalaa Adaamaa ganda Daabee Solloqqeetti hidhamee ji'ootaaf hiraarfamaa kan ture dargaggoo Nuraddiin torbee 2 dura akka du'e maatiitti himuudhaan reeffas kennaniifi jedhan hiriyoonni. Dargaggoon kun hidhamuu isaa dura dhukkuba xiixaa yookaan asmii qabaachuu isaa kan dubbatan hiriyoonni isaa yeroo hidhaa keessa ture kanattis himanni yakkaa irratti dhiyaate tokkollee akka hin turree fi maatis ta'ee hiriyoonni akka hin gaafanne taasifamee ija diinummaatiin ta'e jedhamee ajjeefame jedhani. Kun kanaan osoo jiru godinuma kana Ona Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Hoo'ituu keessatti humnoonni PP raayyaa ittisa biyyaa jedhaman maqaa Obbo Deeggartu jedhuun uummata reebaa fi rasaasa itti roobsanii miidhaaf saaxilaa jiru jedhan maddeen. Akka kanaan magaalaa Hoo'ituu keessatti dhukaasa raayyaa ittisa biyyaan banameen dubartiin rukutamtee gara buufata fayyaa magaalattii geeffamtus miidhaan irra gahe cimaa ta'uurraa gara hospitaala olaanaa Baatuutti dabarfamteetti jedhameera. Godina Baha Shaggar Ona Fantaalleetti namoonni walgahiif bahan dhibbootaan lakkaa'aman waraanaan marfamanii hidhamani. Odeessi arganne akka ifa godhutti Ona Fantaallee ganda ilaalaa keessatti ergamtoonni mootummaa PP amajjii 8 bara 2024 rakkoo geejjibaa uummata mudate irratti isin mariisifna furmaata laanna jechuudhaan jiraattota erga walgahiif waamanii booda kanneen walitti qabaman hunda marsanii kaampii waraanaa naannichaatti argamutti hidhani. Namoonni hidhamanis dhibbootaan akka lakkaa'aman kan hime jiraataan sabaa himaaf yaada laate kanneen jumlaan marfamanii hidhaman keessaa dubartootaa fi daa'imman muraasa qofa borumtaa isaatti erga gad lakkisanii booda warra hafan hidhaa keessatti dararaa akka jiran ibse. Gara keessa waan ta'eef waraanni dhufeetti buufatee uummanni wal gomee eegaa sana booda dhumarratti erga uummanni walitti qabameen booda daa'immanis dubartis waan arga hunduma walitti qabanii naannoo sanitti lafa kaambii waraanni jirutti uummata galchanii san booda daa'immanii fi dubartoota muraasa tokko gad lakkisanii kaan walumaan achitti qabanii naannoo gara 300tti. Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kunneen rakkoo geejjibaa jireenya itti hadheessa irratti mari'achuudhaaf gandeen adda addaarraa erga walitti qabamanii booda humnoota sirnichaan hidhaman kunneen nyaata dhugaatis dhorkamanii akka rakkataa jiranii fi warreen isaan gaafatuuf dhaqanis hidhaatti darbatamuun hubatameera. Geejjiba erga dhaabbatee ture waan ta'eef uummanni magaalaa bu'ee galuu hin danda'u, midhaan bitachuu hin danda'u, midhaan yoo uummanni bitate irraa fuudhu. Uummanni kun magaalaa yoo kan buute achumatti hafa waan ta'eef rakkoo sana isin wajjin marannee isiniif irraa koottaadhanii ganda hundarraa waaman uummanni rakkoo san tunuuf furama hidheeti kan wal ga'ee dhufu. Humnoonni sirna PP tarkaanfii woboon naannichatti irratti fudhatuun miidhaa irra gaheetti dallanuudhaan uummata siiviilee irratti gocha shiraa fi haaloo bahiinsaa kana raawwatu jedhan jiraattonni. Godina Arsii Ona Zawaayee Dugdaatti barataan umrii waggaa 14 gibira mootummaaf funaanamuu dhoowwite jedhamuun hidhame. Imaammata diinummaa uummata Oromoof qabuun addatti dargaggootaa fi lafaa dhufaa Oromoo irratti fuulleffatee duula dhabamsiisuu kan gaggeessaa jiru gartuun sirna nafxanyummaa abjootu godina Arsii Ona Zawaayee Dugdaatti ka umriin isaa waggaa 14 Gammachuu Huseen Uttuyyuu hidhaatti darbateera. Barnoota isaa hordofuun cinaatti hojii uffata hodhee ofii fi maatii isaa kan gargaaru barataa Gammachuun milishoota gandaa fi poolisoota Onichaatiin qabamee Ona Zawaayee Dugdaatti hidhame. Gammachuun umrii isaa malee
Uummanni gibira mootummaa akka hin funaanne kan dhoowwe siidha jedhamee caasaalee mootummaatiin hojii siyaasaatiin yakkamee jedhan jiraattonni. Kana malees ergamtoonni sirna biltsiginnaa gammachuun hojii huccuu hodhuu hojjeturraa qarshii 2,500 hanga 3,500 nuuf kenni jechuudhaan kan dirqisiisan yoo ta'u, ani maallaqa kana hin qabu hojiinis hin jiru ta'uyyuu hojjedhee isinii kenna na dhiisaa jedhee otoo gaafatu dabaan yakkanii ol guddattuu biyyaa qorqalbii cabsuun hidhanii dararaa jiru. Abbaan barataa gammachuu obbo Huseen Uttuyyuu badii tokkollee otoo hin qabaatin marroo 14 ol onicha keessatti hidhamaa fi gadi lakkifamaa gidiraa argaa turuu fi obboleessi isaa Abbittii Huseenis hidhaa fi hiraara sirnichaa muudachuun ni beekama. Odeessa walqabatee kibba baha Oromiyaa irraa nu dhaqqabeen godina Arsii Lixaa ona Adaabbaa ganda Coofiraa Kaarraatti amajjii 11 bara 2023 waraanni biltsiginnaa jiraattota maqaan isaanii Shukkaaree Ululoo fi Xaahaa Sadee jedhaman woboo waliin hidhata qabdan ittiin jechuun hidhanii jiru. Godina Arsii Bahaa ona Muuneessaatti caasaaleen mootummaa hojii bulchiinsaa didanii baqatan du'aan adabamaa fi hidhamaa jiru jedhame. Godina Arsii Bahaa ona Muuneessaatti caasaaleen mootummaa humnaan akka uummata hiraarsaniif ramadamanii didan du'aan adabamaa fi hidhamaa jiraachuu maddeen miiltoo dhugaa himaniiru. Gandeen ona Muuneessaa 33 ol keessatti uummanni nagaa woboo deeggartu nyaataan odeessaa fi waan adda addaan gargaartu jedhamanii hidhaa reebichaa fi qabeenyaa saamamuun gidirfamaa jiru. Gama kaaniin caasaaleen mootummaa duraan ganda bulchan sodaa nageenyaaf hojii bulchiinsaa dhiisanii yoo baqatan caasaa haaraa fedhii isaanii malee ganda irratti muuduun akka bulchaniif dirqisiifamaa jiru. Caasaaleen humnaan fedhii isaanii malee kaabinoota ona Muuneessaatiin ramadamanii aangoo du'aa hin barbaannu jechuudhaan diddaa agarsiisan keessaa kan ganda Cobaa ajjeefamuu yoo himamus hedduunis humnoota mootummaatiin hidhamanii jiraachuutu barame. Qondaalonni amanamoon sirna biltsiginnaa warreen sadarkaa gandaatti ramadaman kanneen wobootu nu ajjeesa waan ta'eef hin hojjannu jettanii diddan keessaa itti fufuun dirqama keessan fudhattanii hin hojjettan taanaan nutis isin ajjeefna jechuun itti dhaadachaa jiraachuu odeessi arganne ifa godha. Godina Kibba Lixa Shaggar ona Sooddoo Daaciitti humnoonni mootummaa manneenii fi qabeenya uummataa barbadeessani. Odeessi miiltoo dhugaa dhaqqabe akka ifa godhutti amajjii 9 bara 2024 onoota magaalaa Shaggarii fi ona Sooddoo Daacii keessatti humnoonni sirna biltsiginnaa maqaa sakattaa wobootiin bobbaafaman uummata meeshaa maleeyyii duraa manneen jireenyaa qabeenya keessa jiru waliin barbadeessaniiru. Akka kanaan godina Kibba Lixa Shaggar ona Sooddoo Daacii ganda Gaalaa Moollichaa keessatti humnoonni sirna PP irree woboo dandamachuu dadhaban woboo soortu ka jedhuun uummata yakkanii manneen jireenyaa qabeenya guutuu waliin jalaa mancaasuutu himame. Namoota manneen duraa gubame keessaa obbo Warquu Ida'oo manneen 2 midhaanii fi qabeenya keessa jiru guutuu waliin akkasumas obbo Lammaa Baqqalaa manneen 2 obbo Saxxoo Haayiluu obbo Iluu Baacaa fi Taaddee Gonjobaa warreen maqaan nu dhaqqabeedha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanumaa waan nu hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa. Murannoo cimtuudhaan qabsootti kan seentan bilisummaa Oromoo gootan wareegan nutis hin dagannu seenaan isin jirtan nutis hin dagannu seenaan isin jirtan uummata Oromoo murannoon kaatanii daandii qabsoo keenyaa wareegan gattanii duree walabummaa taatanii ibsanii isin faana jiru kunoo warraaqsan isin faana jiru kunoo warraaqsan baddaa fi gammoojjii diinni kee lolaate haamilee murannoon diina kee rukutte diina kee irratti injifannoo argatte yaa jaallee warraaqaa dhugaa faarsaadhaati yaa jaallee warraaqaa dhugaa faarsaadhaati lafee keetti qabe dukkana naaf ibsu diinni kee tolee bilisa hangaas kanatti naaf keesse hinduuna damma lubbuun kee aarfamee bilisa magala lubbuun kee aarfamee bilisa magala anis waadaa seenee gumaa kee nan baasu lafati hanqatte bakkaan sin geesse dhaabati ijaarte jabaadhee namti qabsoo koo finiisee gumaa kee nan baasu qabsoo koo finiisee gumaa kee nan baasu.